Harka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya jirtu fayyaa keessanii nagaa dhagalata waaqayyo baga nagaa fayyaa taatan isiniin jecha egaa har'a akkuma argitanii hojii mana kootii oddoo koo bareeffachuu eegaleetiin jira jechuudha. Sumarraanii warri mana kanaa fi haaraa taatan akkuma duraanii subscribe godhaa, share godhaa, likes godhaa gatii isittiin kaffaltanii isin jedha. Egaa kabajamtoota keenya haala kanaan hojii irra jirra. Biyya keessa teessee akkamitti xumurachuu dandeessaa? Maal gootetti maal gochuu dandeessaa? Maaliif osoo hin xumuratiin galtee warreen naan jettaniifis immoo deebii xiqqishoota akkasii qabadhee dhufeetiin jira jechuudha. Akkasumas immoo YouTube kiyya gara gajjallaa akkuma galeen kan hojjedhe viidiyoo dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha. Sababaan galeeni egaa biyyi lafaa tuni hin guuttu. Biyyi lafaa 9 malee 10 hin guuttu jedhu duraanuu jechuudha abbooliin keenya. Kanaafuu biyyi lafaa tuni hin guutti jennee umurii keenya biyya namaatitti fixnee hojjennee xaarii keenyas immoo godhannee osuma mootu galmaan hin gaatiin gaafa galle ammas immoo deebineetuma biyya namaa warreen hawwinu hedduun keenya jirra jechuudha. Biyyuma namaa kana deemeen xumuradha jenneetidha kan yaadnu. Anis yaadeetiin ture dura jechuudha. Osoo namittiin kiyya waan na deebistu ta'eeti anis yaadeetiin ture. Garuuti ishiin nan deebisuu diddee erga ishiin nan deebisne birrii 100 baasee yookaan 80 90 70 baasee gana biyya biraa deemuu irra yookaan deebi'uu irra maallaqa saniin asitti maalin hojjedha kan jedhuun xiinxalee jechuudha. Egaa akkuma xiinxalee akkuma argitan manni kiyya hin xumuramne argitaniiti jirtu jechuudha. Jalqaba har'ammoo ammammotu jechuudha. Qophii oddoo kootiti jechuudha. Oddoo inni guddaan oddoodha. Oddoo ofii gaafa bareeffatan dallaa ofii gaafa bareeffatan qixawwan manni xumurameeti jechuudha. Egaa haala kanaan dallaarra jirra. Maal isiniin jechuu barbaade tananii warroonni tasagaltan akka kootii jechuudha. Warroonni tasagaluuf yaaddan faa jechuudha. Osoo hin xumuratiin galiisni keessan faa isinitti gahe hin yaadinaa dhugaa dubbachuufi jechuudha. Biyya keessattis haaluma kam keessattuu taatanii waan rarraastanii hambistaan fixachuu ni dandeessu jechuudha. Maallaquma ittiin deebitan san hojiirra oolchitu wanti biraa hin jiru. Waan nagaa bisiise keessaa inni tokko paaspoortii as chokkaayii isa jedhan jechuudha. Isa daddafeetoo guyyaa 2-3 keessatti nama bahu sanan hojjisiise jechuudha. Isa sana gaafan hojjisiisu ni nan deebi'a yookaan immoo namittiin tiyya na deebifatti madaamin tiyya na deebifatti jedheetiin ani jechuudha. Egaa isheen sin deebisuu hin danda'u danda'eetoo si fidachuu hin danda'u qabu yeroo isheen naan jettu baay'een gaabbe jechuudha. Sababni isaa maaliifi maallaqan balleesse maallaqa 32 balleesse jechuudha. Paaspoortii koo haasaddasuuf yookaan haaromsuufis ta'ee akkasumas chokkaayii baafachuudhaaf jechuudha. Maallaqa kana hunda fixe jechuudha. Maallaqa kana haga fixu birrii 32 kun waan meeqa waan xiqqoo wayii hooluu qorqorroo luukii takka yoo naa bitte bakka tokko naa shaffatti miti oddoo koo kan jiru jechuudha. Baay'ee gaabbii guddaan natti dhaga'ame osoo nan deebi'aa sammuu keessa of galchuu baadhe maallaqni kunis hin badu jedhee tanan hedduu ofitti aaree jechuudha. Kanaafuu biyya namaa keessatti deemnee xumurannee gallaa yoo jenne umurii keenya ofirraa fidna jechuudha. Umuriin keenya hin taa'u akkuma yeroon fiiddu akkuma sa'aatiin fiiddu kana umuriin keenyas fiigaa deema waan ta'eef xumuramuu haa baatu. Waan xumuramuu baatisan jalqabnee yoo galleetis biyya keenyatti akka humna keenyatti hin xumurannaa jechuudha. Namni akka humna kiyyaatitti malee akka humna namaatitti akka humna ebeluutitti miti kanan deematii jiru kanan xumurachaatis jiru jechuudha. Kanaafuu akka humna keenyatti xumurachuunis ni danda'ama. Akka humna keenyattis godhachuun ni danda'ama.
ol sidha jennee mootu jireenyi hundumtuu wanti hundumtuu qaala'eetiin jira. Ol sidhee immoo gaafa ol sidhes immoo waa hedduun nama rakkisa. Gaafa san immoo deebineetuma umurii keenya biyya namaatitti fixuu ta'a jechuudha. Kanaaf waan jalqabne tokko biyya keenya keessa teenyee haaluma salphaadhaan haala nuuf mijatuun haala mijeessinee taa'uu ni dandeenya jechuudha. Haga barri yookaan jijjiiramni wayii dhufee hojjetanii biyya ofii keessatti hojjetanii huqubii yookaan buusaa buusanii waan hedduu hojjetanii humna qabaatanii fayyaa qabaatan taanaan akkatti jiraatan hin dhabanii jechuudha. Biyya ofii keessatti qotatanii bocataniiti jiraatu. Biyya namaa keessatti immoo harkaa namaa keessa ilaalaa garadii namaa ta'a, ashkara namaa ta'a, jibbamaa, xayyafamaa waa hedduu kabajaan namarraa ka'ee itidha jechuudha kan jiraannu hundumti keenya kan beeknu. Garuu biyya keenya keessatti boqonnaa qabaachaa hojii sammuu keenya nu barbaade hojjechaa tidha jechuudha kan jiraannu. Egaa kana fakkaataa har'a kinoo hawaalaa kana fakkaata. Egaa akkuma argitan kinoo ammoo muka dhaabaniiti jiru. Mucaa kootitu nu waraabe waan ta'eef seeraan kaameraan dura jalqaba jechuudha. Haala kanaan dhumataati jira. Egaa kanaaf immoo paartii lammaffaa kutaa lammaffaa kan jedhuun walitti deebi'uu ni dandeenya. Gorsa koo kanatti fayyadamaa isiniin jedha. Akkasumas immoo haala kamiin akkan xumuradheetti galu kunoo jalqabni har'aa hanga xumuraatitti jechuudha. Viidiyoo keenya yoo hordoftanii waa hedduu irraa barachuu ni dandeessu. Kunninis immoo akkasiidha isiniin jedha. Walumaa galattuu hordoftoota keenya kinootii kana fakkaataa asirra gahameeti jira. Mukni maagaraan wanti hundi rukutamaati jira. Kun amma dallaadha. Dallaa kiyya dallawadhee gaafan immoo mana kootis xumuradhu viidiyoo tokkorraa kaasee amma dhumaa isiniin waraaba. Akkasumas immoo barumsa guddaa walirraa argachuutii ni dandeenya. Haaluma kanaan amma xumura isaa hamma manni kun bareedutti haala kamiin akkan xumura, haala kamiin akkan bareechu, haala kamiin oddoo koo akkan ifadhu isin ilaaluutii dandeessu jechuudha. Keessattuu warri daa'ima qabdan, warri bultii qabdanii otoo biyya namaatti deddeebi'uu baattanii baay'ee gaadha. Walli gaa'ila hin qabnes immoo gaa'illi keessan isin jala darba waan ta'eef waa hedduu isin jala darba. Laayifii keessan biyya namaa ittiin fixinaa isiniin jechuun dhaamsa gorsa kootiiti jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtan amma qorqoorroo ittiin godhuudhaaf jechuudha kan deemnu. Qorqoorroo kana haala kanaan maagaramaati jira. Maagaraan erga maagaramee booda mootuu qorqoorrootu rukutamaa. Haala kanaan qorqoorroo dallaan qorqoorroof ta'uuf deemaa. Kinoo qorqoorroon bitameetidha kan ciisu. Kana fakkaata haala kanaan ni xumuracha kinoo kun amma maagaraadha. Maagaraanii xumuraniiti jiru. Haaluma kanaan qorqoorroonis ni xumurama jechuudha. Kana fakkaata hordoftoota keenya turtiin wajjin taasistaniif galatoomaa isiniin jecha. Jalqaba hanga xumuraatti yoo daawwattan viidiyoo kanarraa waa hedduu barattu. Akkamitti biyya ofii keessas akka jiraatan, maal hojjetanii akka jiraachuunis danda'amu, waan nu hafe haala kamiin xumurachuu dandeenya kan jedhus immoo asumarraa viidiyoo kanarraa waa xiqqoo gorsa fudhachuutii ni dandeessu jedhee tanan abdii qaba. Keessattuu warroonni biyya namaa keessa turtanii akkasuma lama sadii biyya namaatitti deddeebitanii barumsa guddaa akka isinii ta'uudhaaf jechuudha. Kuni egaa hundumti keenya walirraa barannaa. Namni hojjetu immoo ni dogongoraa, ni balleessaa. Bakka itti balleesse, bakka itti dogongore immoo na sirreessuu, na gorsuu. Akkasuma gaafii qabdan koomentii jalatti akkuma duraan barreessitan barreessuutii hin dagatinaa. Gaaffii keessan hanga naaf danda'ame ani deebii isinii deebisuudhaaf qophiidha isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa haala kanaan qorqoorroonis rukutameetiin jara gimmaashni gara tokkoo walakkaan gara tokkoo mootuu hin dhumanne. Maaliif yeroodhaan hin dhufne warra hojjetu baadiyyaadhaan dhufan jechuudha. Namuma keenya ormaa osoo hin ta'in heda haala kanaan xumurateeti jira. Warreen dhufaana turtan immoo hedduutii galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun jaalladha. Egaa haaluma kanaan xumuramee jira. Garri gimmaashni gara tokkoo immoo boru itti fufa. Borus walumaan daawwanna hamma xumura dallawa kootii kanatti waliin turran isiniin jira.
egaa kuni hundumtuu barumsa akka nuuf ta'uuf warreeta keessattuu hin xumurannee akka arabaa kanatti bareeffadha akka kaanii kanatti bareeffadha warreen jedhanii yaadaniidhaaf jechuudha. Kanan isiniin jedha hordoftoota koo turtii gaarii isiniif haa ta'u.